هذا في أما يا ده مال قبل دكتور Karena kena asal undan dami. dan dia terdede bawa dah. Okay, amma koi fakirnya sih Mubarak mal gore dengar dawa mereka facuk sarah kote imo mal beli sena Mubarak rasi rawat. Kuna janda tu janda berai dawa berasa bu. Why Mubarak terang Mubarak tin dia tu why Mubarak Mubarak kabinti enna terlebda jadi warab ilman sarota la laka gingir ka mubdam tani ma argitela amara la Mubarak kuni munira mana munira da gaifati sifima mililiki waliti di wallahi na makuma saddan to sidawat Iya David di miliki walit. Alhamdulillah. Wallahi Oromo gutun akati baba tu wallahi teti wali galu tadabde male Mubarak kata fili masajalan nakane. Mubarak kalma Oromo kalma Islama to koti nama Islamati da konkabu. Nagargara Oromo ejenuti. Muhammad Marren sanu Canada guys ne lenga garum mina kanya nuti Oromo. Silte sai basa tani betani me Oromo Canada guys. Mililiki wali sida si kana bare. Sanu tu Canada guys ne irrakaya nama gargarun adatenya. Amma Oromo li sobam tu Oromo sobeti atalalayo pede. Mu atalalun dandonuti. Akas galas wali sida pate mililiki wali sida je tunamita kana. Si fida mana itibara kisi si bakas mutena tiar. Wallahi kaisan si Nabi Mubarak gadebu kaba. Mubarak enyu samuna ma enyu tabatami. Akasi bakka sini tato lu Samira ani lebo wadacha. Ayye gala to be ayye. Ayya. Nama Oromo yaadutti dhagaysema as deebe meeshaa dubartii nama kuma saddeet wali qabate miciyyoo fuula balsiise as bahee mici engata gaafannaan ammallee bakkas goota jennaan nama suuraa siitu qabneetu jiraa je namu suuraa harka suuraa fi fuulli namaa tokkoo miti amaarri mindinno ሰው ብዙ ነው ቤት Mubarak musammaa jedhanii wal gaggaafataniiti achi jala dhaqanii miciyyoo ta'u amaarrin beene laaluu ture jechuudha maal jechuudha inni maal jechuudha. Ada hunda kan gode Mubarak osoo taane Oromoo Mubarak hordoftu. Uummata kaloonii. Asli jechuudha mana asliititti dhufee asli aatirraa duute isin martuu ni beeytanii namni eebbisuu dhaqee oseenee wallahi daqiiqaa 5 keessa hin teenneen. Daqiiqaa 5 mana san keessa osoo hin taa'in dhaqeetiniin mijattii sheer naa godhaa fidaa jedhee gurbaa sheer naa godhaa fidaa jedheetiniin mijattii sheer naa gootan duute jedhee mijattii lubbuun jirtu mijattii nu fajjeessa jirte dheetiniin mijattii san miidiyaa gubbaratti ol baasee bar. Yaa goleessiti abdi namni gaarii naan jaan jechuudha dhagee dhiifama naa godhi. Namni gaariidha way Mubarak numa gaarii aanaan jaan jechuufi nuti siistama kana laal isa dura nuti ijaaressuu kalaan nuti warra kana laal muqaa nyaatee gartee kana harkaa irraa beeja ijaala isa daranii. Haa namni gaarii naan jaan jechuufi michichoo anaaf fuudha way Mubarak numa miskiina ganaa kana bulti dhaka Mubarak akkas jee baala gaarii. Isinitti haa toluuti isin martuu naa galatooma hamman irraa boodhaa. Ila abdi dubbata Oromoo yoo taatan Arademtuun akka kararraa isin qabdee isin hin nyaanne yoo Oromoo taatan jechuudha. Ilmaan garagaraa dhufte Oromoo ka cabsaa turellee jaarraa 150 kan nyaachisaa ture waan akkanaa kana of eeggachuu qabna. Wallaa Muniira waan kana ol baatee dubbachuu isitti hin gammade. Maaliif intala Oromooti numiitullee nuftaatullee keetumatu keeti. Ka halagaa simiirullee simmaaru tana beek. Miidhagoo tana qaama isii dabalatee Nuti gurguratee gurbaan kun fooloo ittiin guddifate yoo dhageessan taate wallaahi la YouTube mararra jira sagalee isii mana isaatirraa waraaban Facebook mararra deema akkamitti Oromoo mataa qaqqabachiisa namichi kun maali Oromoon hin baranne moo hin baratin moo akkami namaayyuu hin galu jala deemanii sagatee akkanaa kanarra deemanii of miidhurra mana intala Oromoo mana ilma Oromootitti marii guguddaa goone gardummaa keessaa baane ulaa tokkorra haa ta'e nu jedhaan kan. Akka Oromoo meeggataarraa rabbi sabrii isiniif kennu duuti biyya ormaa ijoollee keenyaanis nuyinis rabbi
nuun hin gahin badaa jabaadha amriin isaa beeka gubaan isaa badaa jabaadha haati naa gargaartu itti ilmoo si ergattee gisee danaa zaangaluu fi amriin isaa jabaadha rabbi waan akkanarraa nu haa eegu ijoollee keenya hundayyoo oddee jirtan nuti hamma maal goonaa paaspoortii koppii si fudheetan yoo siin Abudaabii illee jiraatte koominitii Abudaabiitti informii godhe akkasiin takka to'atattamaan galtu yoo barbaadan isaasitti qabbaramuun akka inni jiru waan barbaachisuun Amiira karaa maallaqaatii waan ta'e waan embasiin gochuu danda'u godhe waan hin goone immoo nuti akka hawaasaatti hawaasaan oliif gadis jennee rakkoo hin qabu hin galchina kan seesoon ta'e kan namoota baay'ee biyya sana jirus galchaadhuma turree jennee waan rakkisuu miti inshaallah kallattii seera qabeessa ta'een jechuudha warri koominitii akka waan kanarratti gara hojii mootummaatiin nu gargaara nurratti qofaatiin informii nuuf godhi gaheen sirraa eegamu akkasii Amiiraati. Hamma akkasii hamma moo tokko maanni beektaa maamme kunamee gaadamee humti imaanii qabu hin jabaata amrii isaallee yoo jabaate asi qabbaramuun hin danda'ama beektaa miti biyya kanatti yoo jirri fakkaate. Waan akkasii warri biyya keenyaa immoo kan dirqama qaamaan jedhu kaaba. Namni tokko namni imaanii qabu nama meeqa qabbarsiiseera maraa silkimaatti. Hedduutu achitti qabbarama beekna kana iyyee. Maatii guddaadhaan ilmoon keenya dihuteetti reenfa siinaan karaatatiin achitti nu qabbaraa yoo jedhanis asitti wallaahi laaziim dhiqanii wiiskii meeqa shittoo meeqa dhiqanitti sagadanii qabbaran asittis maasha Allah biyya ispeeshaalii. Akkasii waan jiru waan jiru lama kanammoo jedhanii jiru mucaa fi waggaa 16 guutuu ija kootiin hin agarre du'aa sii dhumallee argee asitti qabbaradheen qabrii sii daala. Baay'ee hin danda'u sanas. Isaan maraataa. Maammi nama naaf erga hadhuma waan jiru sitti nime informationii jiru takka tubuushiin godhe akka jarri biyyatti galchanu yoo dideellee waan fidaa farankaa fidaa nuun jedhani waan ma dandeenyu 15 walirra buufne itti kennine hin gaggeessinaan baay'ee bakka. Akkasii inshaallah siifin bilbila waasaapiidhaan obboleettii kiyya waa suuraa na ergite kan ammoo jaratti na ergaa akkas bakka nagaatti walitti salaamu alaikum. Ishii sabbarii ati biyya namaa jirta. Ishii gifti. Baareenii jirti isiin baareenii jirti. Maqaan intaloo paaspoortii irratti kun amma akka mul'atutti Nasriyaa Idriis jedha. Nasriyaa Idriis Bashiir jedha. Bakka rakkoon jiru maamme astina argita koominitii lammanuuti guruppii koominitii lammanuu keessa jira guruppii koominitii keessa lammanuu guruppii koominitii Oromiyaa keessa deessa digatiin jiru ennaan takkatu haala jiru laaleetan informiisitti godha hagaltu bakka argite ijoolleen keenya akkana rakkatti kan jaraatu ta'e. Ilaala biyya namaa keessa waggaa 16 jechuudha ilaala waggaa 16 jechuudha. Ilaala rabbiin isaa mul'isu biyya namaa keessa waggaa 16. Gari obboleetti fayyaa qabda yoo ta'e wallaahi summa wallaahi maallaqa dhabisu muni tokko shilingii tokko hin qabaatine waggaa 10 biyya taa'ee biyya namaa taa'ee waggaa 7 biyya namaa taa'ee biyyan galu yoon biyya gale maatiin maal naan jedha dhiisii kallii walli waan ollaan siin jedhu gali biyya keelaa biyyi ormaa keessatti duunaas teenye wallaahi summa wallaahi rabbii hundatti ijoollee dhagaha hojjetaa saneen sanumaa wanti jijjiiramaa hin jiru. Nothing. Wanti jijjiiramu tokko iyyuu hin jiru. Wallaahi summa wallaahi. Mee rabbiin sittaa mul'isu. Waggaa 16 jechuun umrii dargaggeessa tokkooti bar. Mucaan kun ammoo ta'eera maamme beektaa mudiin. Laali waggaa 16 qallaan idmee jedhamu ko wallaahi. Kan si dhibu. Ajaa'iba wallaahi. Baddee kunoo biyya namaatti haati ilaaluun barbaada reeffasii jedhanii argite. Namatti ulfaata wallaahi onnee nama dhukkubsa. Ijoollee meeqatu ilmoo maala nama faashinii ta'ee maraatiin keessa namni ilmoo hin qabne maamme ilmoo seeraan ala seera baasanii amma deebi'anii jedhe Dubaay awwal akka barbaadde dahuun hin danda'ama miti. Amma immoo ijoolleen deesse maarii sartifikeettii yoo abbaa manaa hin qabaan yoo waraqaa hin qabaanne sansalatiidhaan algaasiitti walitti deessisanii. Ijoolleen keessa bakka godhanii dahuun si dhaqaa dhaqee namni ilmoo jiru rakkataan jiru abbaan hin jiru abbaan hin beekamu si galee inni kaan gatee bada ijoollee keenya akkanatti hundatti rakkatti zabanaan 2023 kuni badaa jabaadha inshallah barri haaraa kuni haqa jeelu rabbeechuudha malee kalma keessa wallahi laazim amma miira rakkoodhuma keessa nama kolfisiifta maal jechuudha zabana 23 kun rakkoodha. Rabbi nagaa godhu waan akkasii sana noo dhugaa wallaahi sani beekanii ijoollee meemee mo'ana duwwaadha. Kunoon kolfaarani. 23 kun rakkoodha jette laali obboleewwan keenya ilaalaa dhaggeeffadha. Koronaa sana wayyaa koronaa dhukkuba koronaa sana wayyaa isaan lenaar wanta dhageessu wanta targitu mushaakala duwwaa
Maal dadhabne wallahi dadhabne. Rabbi nagaa godhu wallahi ulfaataadha. Obboleewwan keenya ilaala akkuma namummaatti ilaali koi gorsuma namummaa jechuudha. Saqoo isaa miti wallahi summa wallahi miira nama dhukkubsaa bar waan si gubee sirra baay'ee jedhe si kolfisiisaa bar. Obboleewwan simpoonyaa aliin kolfina duuniyaa takkana. Jaallanneen kolfina obboleewwan keenya beekte haalichatu yeroo nama harkaa badee jedhe nama kolfisiisa namni gariin bar yeroo jireenyi gubbootu hundi harkaa mataa wallahee jedhe bar hin kolfisiisa bakka callisee ofii takka maraatu jechuudha beekte jaallateeti miti bar namni wanti ati argitu wanta ati dhageessu bitaa mirgaa waan amilee si cabsu yoo ta'e si kolfisiisa malee si toleetii miti wallahi innaa hanga danda'amee jedheen biyyi namaa biyyuma namaati of eeggachuudhaaf yaaluu waan tokko karoora qabaachuu waan tokko bultii seera qabeessaan ijaarrachuu waan tokko hin danda'amu hangas maran ulfaatu siniif galee nama wal jaallattanii jettaniin karaa halaalaatiin yoo bultii ijaarratanii jettan sartifikeet meeree sartifikeetiin salphatti sinii kennama biyyarraa waan rakkoo qabu miti sana fudhatanii wajjin hin jiraattu yoo kaadhimaa immoo hiriyyummaa ta'ee jedhe tokkoffaa akka amantaatti dhorkaadha isa kana amantaan hordofnu immoo yoo jettanii mala teeknooloojiin of eegganu fayyadama kallattii ilmoon ittiin hin argamne maal jara keenya daa'imummaan qabdanii umrii gurguddaadha namoota beektota nu caccaaluudha hanga danda'amee jedheen biyya namaa keessatti rakkoo keessa of galchitanii dhala keessan sanyii keessan illee rakkoo ittiin oofina hanga dandeessanii jettanii jechuudha sinii galee tokko isa immoo biyya namaa keessa jechuudha waggaa 7 8 9 10 hadhuma naaf darba akkana godha maatiidhaaf hin lafa bitee jedha maatiidhaaf hin mana jaaree jedha maatiidhaaf akkana godhee jedha maatii keessii miti kan jiraachisaa jiru rabbiidha ati sababa taate malee osoo ati hin jiraanne sinuma jiraatu jarri hiree jara gali dhiisiiti ofii keessa sammuu keenya jinkin qaamaanuu argitee deebi'u waa guddaa tokko wallaahi kalli walli addunyaan hin guutu yookiin hin guunne jaratti isin baata yookiin guute hin guutu taaptaapii godhaan jira nu maammee nu baasaara keessaa ijoollee taaptaapii godhaa jennaan diddanii jettanii godhuun keessaa nama baasa. Keessa darbataanii waamiiratul wabiintul imaraatiyyuunii kana jechuudha. Maammee koo gaafa ka'een kolfinaa gaafa ka'een boonyaa kunoo waggaa isa kana guutuu an sirriidhatti hin fakkaanne 2023 ani uumama tokko dheerii argeen beeku gammadeen beeku jennaan amantaa? Wallahi ziyaada. Mushaakilii tokko ajandaan tokko dhufee kan Oromoo gad cabsu dhufe ishii mo'ittee duuba jirtee ammas kaata. Waasaappiidhaan sheerii sitti godheen jira paaspoortiin intalattii jechuudha. Idrisii fi nan ergaa fi gaafadhuuni mee mucaa kana informeeshinii si qabdu jettee gaafattaanii waan jarrirra gahanii jedhanii naaf dabarsita jechuudha informeeshinii booda yeroo laayivii irraa baatee jette. Bakka nan baanati baanaani bakka wallaahi natti tolee yoo ati seennaan namni nuyyuu dhibbaaf wayii daawwatu. Obboleewwan keenya namoonni amiiraa hin beekne dhugaa dubbachuuf. Ilaali no tajaajila hedduu hojjechuu dandeessa hawaasa keenya biyya sana keessa nama baay'ee ture jedheedha rakkoo biyya sanaa jabeessitee beektaa rakkoo bal'oo waa hunda jechuudha biyya sana keessatti dabarsitee jirta waan ta'eef obboleewwanuma keenyaaf illee muuxannoo waa hedduu barsiisuu ni dandeessa waan ta'eef jechuudhaati. Kanaafi hojii isa biiftuu faashinii hojii kana biratti dabalatatti ijoollee keenya illee keessattuu shamarran keenya jechuudha. Uffatuma qofa isaanitti gurguruu osoo hin taane rakkoo isaanis jechuudha akkuma obboleettiitti kanan gootu siin jechuufi miti wanti kana siin jedhaa jiru amiira koo wallaahi hin goota jabeessite eenyuuf akka cinqamtu obboleewwan keenyaaf akka waa hedduu gootu nan beeka jabeessee sii galee akka obboleettiittiin si beeka waan ta'eef biyya sana yeroo jiru. Kanaafi walitti wal gorsaa bakka rakkootti immoo namni maallaqa qofaa miti kan wal gargaaru yaadaan wal bira dhaabbachuunis kallattii walitti agarsiisuunis gargaarsa guddaadha waan ta'eef rakkoon akkanaa immoo yeroo uumamee jedhee wal cinaa dhaabbachuun dirqama namummaa rabbiiti akka sanatti isaa yaadnu jechuudhaaf inshaallah paaspoorticha sitti ergeen jira karaa keessaa warra koomintii sana dubbifteeni informeeshinii jiru naaf himtaan immoo jaratti himee yoo gargaarsaaf mucaa kanaaf maallaqni dirqama kan barbaachisu ta'ee jedhe hawaasa bal'aa saba bal'aa qabna waan ta'eef kanarraa namuu nafuu eenyuyyuu bira dhaabbata waan tokko waan rakkoo qabu miti hin galchina inshaallah rabbeede. Rakkoon qabu inshaallah mucattiin an abshir jedhiini hadda hamma akka laayivii irraa bahee waan jiru informeeshinii sitti himaa inshaallah. Waa tokko rakkoon jiru bilbila gaafataarani profaayilii irraa fudhaa. Ollabaasaa bakkeetti qorina fixee jira jedha laayivii ispaasta shaadoo kan jedhu kun maali nuti bullukkoo fakkaanna birdilibsii fakkaanna yeroo nu laaltu. Inyaa birdilibsii noo deemen masloo qorinu fixee ollabaasaa kan jedhu kuni.